السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو هردفتوتا تاقيفتوتا هرنتي channel تو أكما سني بين لمنتي أرانتنا قدرا إسلام إثيوبيا كتا لما فاجو سني أمني سني جاني جرا إن شاء الله نور جين سيغلتي نور دفا أكسم channel كي نجانا سبسكرايب شير كودان نبرا دابدا غلطو جزاكم الله خيرا جزا أكما بكمتو أمني إثيوبيا أمني إسلام إثيوبيا biyya Itoophiyaa san ijaaruu keessatti Itoophiyaa kan Itoophiyaa godhe uummata Islaamaati. Seenaa Islaamaa keessatti Islaamni Itoophiyaa bakka guddaa qaba. Uummata siigaltee Bilaal keessaa ba'e nama jalqaba siigaltee azaanettu uummata Itoophiyaa uummata Islaama Itoophiyaa keessaa ba'e uummata kabajaa qabu kana guyyaa tokko siigaltee biyya Itoophiyaa keessatti kabajaan kan namtee fi hin beeku jechuudha. Uummata diinagdeedhaan biyya Itoophiyaa san ijaaruu jiru kan ijaaraa ture uummata Islaamaati jechuudha dubbachuudha. Akkasuma gama hayyoota garaagaraatiin akka malee siigaltee dhugumatti Itoophiyaa keessatti hayyootaa fi beektota namni qabu uummata Islaamaati. Duuba uummata biyya Itoophiyaa san ijaaruu keessatti wareegama guddaa kafalaa jiruu fi kafalaa ture. Kanaaf guyyaa tokko akka Islaamni Itoophiyaa akka Islaama biyya Itoophiyaatti ilaalamee hin beeku. Islaama Itoophiyaa keessa jiraatu jechaa turan jechuudha. Kanaaf seenaan uummata keenya kan Islaamaa akkumaan paartii tokkoffaa irratti jechaa ture irratti duuba wayyaaniin gaafa too'inni babal'achuu eegale gaafa ijoolleen Islaamaa diinirra jabaachuu eegalte gaafa maadaraan jajjabaachuu eegalte qorannaa gaggeessinaa riisarchi gaggeessina jedhee Dr. Shifarraa'uun nama jaamu siigaltee nama wayyaanii irraa ta'e Islaamummaa babal'achaa turte san Islaamummaa wareegama irra kafalee sheekonni keenya ulamaan teenya irratti babal'isaa turan san akkamiin gufachiifna jaanitti Dr. Shifarraa'uun karoora baafatanii turan jechuudha. Karoora isaan baafatan keessaa habaashii gaffituudha. Duuba habaashii gaffituudhaaf warra kaleessa sheekota kaleessa hojii misoomaa dalagaa ture sheekota kaleessa mootummaa cinaa dhaabbachaa ture waa biyyaadha. Kun diina waa biyyaa abaa'ootu erga abaa'oo jiilatti hidhata qabdi waan hin jaaminiin hin qabachu uummata Islaama Itoophiyaati. Akkasitti wayyaaniin gidiraa hamtuu irratti gaggeessaa turte jechuudha. Warri kaleessa gidiraa hamtuu san gaggeessaa ture warri kaleessa waa biyyaadha jedhee sheekota hidhaa ture. Sheekota biyya ariyaa ture dargaggoota Islaamaa areeda qabu areeda firraa jira hojjetaa mootummaa akka Islaamaa areedaan seenuu qabdu nashiidaa raayyaa silkii keessa mul'achuun qabu jedhanii warri kaleessaas uummata Islaamaa cunqursaa ture kan dhiibbaa garaagaraa irra gaggeessaa ture warrumaa irra badhaadhina jaanii siigaltee arra biyya bulchu jiru kanaa jechuudha. Kanaaf qabsoon uummanni Islaamaa gaggeessee bara 2013 irraa duuba jijjiirama uummata Oromootiif illee bu'uura taate jechuudha. Akka malee siigaltee wareegama qaqqaalii irratti kafalanitti Islaamummaa tanaa fi mootummaan jijjiiramaa akka dhufu kan parsantii guddaa qabu uummata Islaamaa ta'e jechuudha. Fakkeenya siigaltee qabsoo karaa nagayaatiin isaanii jechuudha.